Tole dafi tongalee irbaanni qophaa'ee jira. Keebay. Tole ta'a. Taabobsa harkan kee akka ilillii jaalala kennee achi tafe maraafuu mee deemiti mallee ganamaa san maqaa kiyyatti gargalchi kootu. Garuu warra dhubbee dhuftame maali? Akka aariin kun sirraa galuuf bishaan kana dhugi. Firuma waliin nu fidi. Firuma waliin nu fidi. Dawaan dalage. Obsaadhaaf hojii halkan guutuu laadha. Mucaan tun eessa deemti? Meera jechuun jira waan nageessan? Amma anatu suuta jedhee baa isin asuma taa'edha tasoo sin qaban taate kun uummanni namaaf garaa laafu waan ta'eef rakkoo fiduun suuta dheet nan baasa. Woo ijoolleen tun sukkaara na kaasee mucaan tun eessa jirti hin dubbattanii? Hin dubbattanii eessa jirti? Isin bara namni bilisa ta'uun gaariidha. Osoo ulee kanaan qabee dhukkee isin irraan kaa'amee mucayyoon tun iddoo isin kutte amma daba. Silaarra dhukkee isin ragaasa waan hojiif deemtaniif waan mucayyoon tun hojjechuu maltu har'a isintu hojjeta. Walii galee. Isin dhufee waaqayyo waan ati goote hundumaa siif kaffalaa waan na gargaartu. Yaa boo na gargaari adaraa kee maal? Homaa rakkinnan qabu yoo humna kiyyaa ol hin ta'in anatu siif baasa. Kana jetteeti wanni si boochisu hin jiruuti. Ati manatti gale. Boo galata kee ani kaffalee fitu waaqayyo si haa kaffalu. Hedduun gaddina namni hojjetee jiruu isaa jijjiiruun waanuma jiru. Hojii amma akka nuti isiniif laanne kana ammaaf jibbitanis fuulduraaf garuu ofii jaalattanii itti yaatan. Hundumaafuu amma meeshaan keessan qophaa'ee isin eegaa jira. Nam tokko qofa eegaa jirra. Kanaafuu dalagaa guudeemtan gammachuudhaan deema malee gaddaan miti. Dhageessanii? Isin bara. Siga, garas.
Dafa. Eenyu barbaada? Kanaafuu maal see gargaaru? Akkanumaan isin wajjin wal baruudhaan dhufu. Dhuftee nu baruu keetiif galatoomi. Har'aaf garuu deemii guyyaa biraa deebisee barta. Dirqama har'a magaazina keessan seenee waan wajjin haasofnuuf jira. Kara keessaa seenuu barbaada. Kun gonkumaa waan danda'amu. Bakka irraa dhufee fi akka itti dhufee si garsiisee jira na fakkaate. Kanarra waan si barsiisu waan jiru natti fakkaata. Kanaafuu seenee magaazina keessanii wal baruun qaba. Awwan dhageessaa duulaa miti osoo abbaan duulaa bakka tana erge ajaja keenyaan malee isin gasuu hin dandeessu. Kanarra dubbii gurguddoon fedhu beekte. Dubbii gurguddoo fedhu qaba magaaziin hunduu akkuma argisu kana cufaadha waan takka hin jiraniiti. Hunduu cufaadha isin jedha. Kanaafuu amma erga duulaan si ergeefu inni keettaami hootu asirra taa'e. Magaaziin cufaa ta'ullee amma erga duulaan si ergaati keessummaa kenna waan taateef hootu taa'e asirra. Wanni na argaa jiru kunoo maali? Tunni bara hojjettoota guyyaa biraati. Ilaa gaafnaa waan ati hin hubannees. Wallaba. Siin hangamee namni akka waan akka keetii kana dalagu hundi isaaniiyyuu fayyuu hin qabu. Lubbuun jiraachuu hin qabu.
Ujoleno. Dinda, mana? Ujoleno. 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 Hah? Ujoleno. Ijoollee. Homaan taane. Waan hin ta'e siif himaa. Naaf hime. Waan ta'e siif himaa. Maqaan nama turra. Nama nan taane maqaan bakka wayya. Hin dhageessaa? Nama dhufee ani si gaafate salaamtaa itti naami. Ijoolleen duruu baate akkamitti yeroo dhufte? Meeshaa takkaa kan baane hanga narchi bahutti. Meeshaan akka hin baane sun akkami? Baaftee dhumne jechuudha meeshaa? Meeshaan akka hin baane jechaa jira. Abbaan meeshaadhaa taa'ee eegu jira barra. Fidana yoon ba'e rakkisaadha. Ijoollee meeshaa baaftu baafattee jechaa jira bara. Maal haasawaa jirti? Uumaa gochuu hin dandeenye. Dhiira nutti taphate. Garee teennaa oli ada dhiirtiin ma jirti? Gara biraatiin dhufne duulaatu ofsa nutti erge bara. Akkami kun ta'a? Karaa kontorbaandii oofturraa kakeellaadhaa bosinni fakkaata? Anuu hangaan kana adda baafadhuutu kan hin dhokadhuuf. Hirribni daa akkamitti tole? Dubbattu. Mee maraafuu yeroo geessu dabiitti gabba'e cireen ogoota. Dhukkubii kee buusii fiditi. Ganama iskoola maayikoo. Ganama miskoola kee argeetiin bar dafeetiin sii deebise. Arreessaan yaadatte hoo? Arra waan hedduu ati jaalattuu si dhageessisuu si bilbilee bara. Si dhaga'uutti hin jiru. Obsaan sirraa biyyaa ba'ee jira bara. Maal haasaa jirti? Eessaa dhageesse akka hin beekte? Edana bira dhufee ture bara. Biyyaa ba'uu isaa malee hoo wanti biraa maaltu jiru wanni waa'ee isaati beektu? Oo maanan beeku saniin himeefi bara. Sobaa jirta. Sobaa jirtaami? Sobaa jirta. Bika kanaatti sobni hin barbaadu. Akka obboleessa akka keetii qabutti himnaan biyyaan obboleessa akkanaa keessa qabu hin taa'u jee baafatee bara. Harka keetiin maa of ajjeesuu feeta si'a? Antuun barbaanne hin du'u si beekata. Iccitiin gaafa aniif ati jaalalaan wajji jirru
akkamitti halkan takkitti hin iccitiisan na jalaa baaste. Gaafasuu numa dhoyiste kana gootan seen. Baranis gaafa san hin baasne eegumatti na dhiistee hin baasee malee. Akkana siyaafti hin se'in. Gaaf tokko gama kee dhufuun keen oolu. Sirrarraasa. Ati dhufuun sin barbaachisu anaan dhufaa tasaniin rakkatin. Silaa miila keetiin du'ateetis sababa taatemi. Maal fide sa'a kanaan waan dhufteef dafii dubbadhu deemi. Duula wayin sitti himuu barbaade. Himii isin jechaa jira bira. Himuu dadhabu deemi. Deemi gara dhufte. Feenas obboleessa isii mana haakimaatii baaftee kutte. Kun as jirti barfeeniti. Mana fincaanii jirti. Yoo mana fincaanii illee baate mana hirribaa san keessa jirti. Ija kiyyaan arge bare. Ija kiyyaan arge gochuu dadhabnaan gara kee dhufe. Harka kiyya sababa ta'uu maa fayyadasi? Kiyya dhiisuu deemi. Haa. Ulaan alaan cufaa jirti. Isi keessa jiran se'u keessa leeti. As keessa illee jirtu jechuudha. Dubbiin dhugaadha jechuudha. Baraanuu dafeetiin si himuu dhufe. Isiif iddeen dhuftu. Idda na himuu dhufturra. Wanni hundi humna kiyyaa ol ta'e. Ati wanni hunduu humna keetii oli. Yaa kun ajjeesin rabbi sodaatu na ajjeesin obboleessa kee na ajjeesin haalli moo takka illee qabu rabbi sodaatu isaan jaartillee fuune ilmoollee qabu na ajjeesin rabbi sodaatu na ajjeesin jaartillee fuune ilmoollee na agarre dhaalallee takka na agarre na ajjeesin anumaan kun waan akkasiin fuune ilmoo si na agarre dhalaas takka na agarre na ajjeesin rabbiin si qabe na ajjeesin. Eenyu si jeesuu deema? Ati gisee yaaddu miskiina keetii na ajjeesa? Alhamdulillah bagumaan miskiina ta'e. Miskiina ta'ullee hin gaabbin. Miskiin illee gaafin guyyaan isaa geetti madu. Amma tanaaf waan isin jechaa jiru jara san bakka isaan jiranii qabeef. Bakka isaan jiran hin beeku barani yeroo isin itti dhuftee mana yaalatti baaftee kuttibichaa arge. Akkas taanaan anuu hanga har'aa kan inni iccitii dhoysee dhufsee malee isiin duruu ni beekte. Edumaan itti mee dhufse. Maalinni yaadula? Kun isin galchuuti amma deemiti jaraala. Eessatti hin argatu? Bakka isaan jiranitti. Hayyee barbaadeetti hin argatu. Isaan arguu baanan asitti hin deebiin. Hayyee waan hin danda'in godha. Dubartiin tuun kutti ta'an qabaachuun baay'ee gaariidha. Amaanaan hojiif si bira gaa'isan garaan mana amaanaa irraa fudhadhuu sanii jijjiira. Hamma duulaan ajaja dabarsee ajajni isaa sun nu bira ga'e haga ajaja sanis ni dabarsinutti asuma teettanii asii bahuun hin jiru. Maaliifuu feetanii fedha keessanii hojii kana dhuftan waan ta'eef isin hunduu kanaafuu ajaja isaa eegganna dirqama. Yoo yaada sila gaba hojii. Har'a yaatan. Koottas. Amaanaa seeraan jabeessiteemi? Waan ati naan jetti takkaa yoomiin osoo hin jabeessin oolu. Amaanaan har'a fuudhamuu qabdi. Koottatis. Har'a eegalee ati hojjechuu mana kiyya taate. Atis har'a eegalee hojjechuu tiyya taate. Hojiitti yeroo jedhu uffatuma kiyya yeroo takka takka nu hin miicca. Qaamni kiyya kunis yeroo tokko sukkuuma barbaada sanuu sukkuumta. Dhiifama guddaan irraa ta'e hanga har'aa hojii waan taane si hojjechiisuu kennaaf. Duula sila amaanaa akkuma duraan na jabeessitan isii tana sun bira dhiste akkuma duraan amaanaa nu bira geettisan amaanaa isii tana sun anuma bira jabeessite sila bareedatu. Sansiif beekamu aanan beeka. Karaan kaarta. Bar wanni hin jedhee tunillee jirti tana fuudhi deeme jechuu kiyyaa bara isii tana dhiisi. Akkuma duraanii sanitti tana amaanaa jabeessinaa. Taniin fuudhuu qabuuf taniin hin fuune aanatu beeka. Ilma kaartaa. Duulaan baan
Wayinni siin jedhe micoota hafiraadhis. Duraanuu isii tana amaanaa jabeessite akkuma duraan amaanaa jabeessite soo isii tana nu bira dhiiste silaa bareedan ta'u akkuma duraan isii tana amaanaa nu bira dhiiste. Anuu kunoo sababa isii tana amaanaa isii jabeessuutiin waggaa meeqas bira hojjette. Silaa isii tana akkuma duriitti dhiiste bareedatu. Ilma kaartaa ati hojii sinneen keessa hin seenini. Ati hojii kee seeraan xumuri. Nama hundaa guuratanii si qofa siqqiisanii si qofa maaliif siqqiisanii? Mee maal si fakkaata kun? Akkana jechuun hojiin nu asii qabnu dhumattee jirti jechuudha. Ka'ii deemati. Ka'ii siin jechaa jiran dhageessu seeta. Ka'ii. Sena. Kot. Dhaabbatas. Ati. Tolchina dhagee. Dhageessaa? Guyyaa keessummaan itti dhuftu. Nyaata heddummeessitee jireenya. Guyyaa ani qofa jiru. Homa anaa too jireenya. Guyyaa ati qofti jirtu. Homa kan kee qofa jireenya. Kun immoo mana hirriba kootiiti. Kaan keessa rafuu fi nama tokko tokko wajji gaafa keessa rafu. Kaachaan guddaan sun mana keessummaa yoo dhuftu keessa teettu. Kuni bakka keessummaa keessa bultu. Kaati keessa bultu immoo kaachaanu san. Mana kana walii galatti nyaata fi qulqullina isaa sirratti wanti hundu. Dalagaa akka duraan dalee durra sinii jijjiira tanatu wayyaa qaba jedheeti. Sii galeeme ammarraa gama hojii keetii bobba'uu ni dandeessa. Tante immoo kootuti as seennee sitti maati hojii tante. Ati immoo dhageettaa? Uffatoota kiyya kanneen argite ka keessan diradhus, ka alaan diradhus, ka wayyaa godhaa yeroo an baafadhu narraa baasaa, yeroo an diradhu na diraa, yeroo an dadhabee dhufu qaama kiyya gubbaa hanga jalaa na sukkumaa dalagaan ta'e tanaati. Atis gara hojii keetii ammarraa eegali. Baay'ee gaariidha. Kasiin jiru meeshaarraa ijaan fuudhii naa tolee sa'aatii 24. Halkan gaarii. Dhiifamaa wajjimee kottu waa si gaafadha. Mana jijjiirama. Dhalaan yookaan dubartiin bultiif taatu hin jirti. Kan bultiif taatu hin jirtu. Hundumtuu kan yaadeetuma dhiira waliin bultu bichaadha. Akkasii. Halkan kakkaaftaa hin jirtu. Hunduu qabamanii jiru siin jechaa jira bar. Eenyu malee duuba? Ana malee. Dhugaati baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha. Hedduu galatoomi haa? Galata irraa. Toorri opereetaraa qabamaadha. Isii malee toorri opereetaraa. Atasii jookii kanaan buna dhugda addunyaan bittee wal gubaa jirti. Nagaa maal yaadatta nagamummaa daganne nuti. Maali bakka itti firaashii dhabdee na bira jiguu feeterra? Maala jijjiirama. Dhiifama wajji. Saayiba kiyya kanaafis buna barmiila tokko fiduu ni dandeessaa? Ana akka gahuunaa agartaami daranka kana caalu naaf hedduu qabda kan isaa caalu guddina. Meela nuti yeroo xuraanu sinifan dhiyeessa. Wantoota kararra jiru kana kakaasti dadachaasi achi naqiti. Achi booda kootuti duwida kan na qaqqabadhu. Achuma dhiisi kootu duwidi na jabaate. Achirraan kootu.
gaafa daa'ima haadha abbaa ofiitti nama sukkuuma. Amma qarshiin nama sukkuuma. Yoo qarshiin hin jiraanne namni nama sukkuumu hin jiru jechuudha. Tanaafis hin jaa bareedduu natti hin falmini. Shit! Taphaaf hin dhumne wayiin si himuuf dhufe. Niin dhagaa. Obsaan obboleessa duulaa ta'uu nu beektaasa? Arrumaa sirraa dhage. Obboleessa duulaatiin. Maaliif kun ta'uu danda'a garuu? Qabeenya narraa dhaalaaf obboleessa isaa ilma halagaa godhee guddise. Akkas jechuun feenet ta'u feenet ta'u. Feenet obboleetti isaatii miti jaalallee isaati. Gaafa mana keessa guddisee beekti. Iccitii isaa maa jalaa baafte duubatti? Waan madaa tiyyana tupheef. Dhugaa baati. Ni dhoofata malee ilmi namaa hundi madaa takka ni qaba. Duubaan iccitii isaa gama kiyyetti as baasu maal na fayyada jechuudha? Atis waan see ilaallatu jira haafizoo. Baay'ee gaarii. Wanni na ilaachifatu jiraannan. Mee si dhagaatiin jira. Obboleettiin teetis harka duulaa galtee jirti. Sababbiin obsaan iccitii kana beekee biyyaa baheetti. Feenetis hircitii jirtu beeytee mana sanii baate. Eebar sumaa geessinsa'u obboleessitti yoo jisan. Sababbi illeen akka bakka hin taane isiin geessine naa himtee turte. Meeshaan manaa qulqullina sana eessa jira? Maali sun ta'a akkana? Maal naamusa hin baranne? Waan naamusa jedhamu hin baranne? Ulaan banaa ta'us yeroo namni nama lama mana keessa jiru ulaan dhadhaanii seerani waan akkanaa hin baranneeti. Dhiifama waan naaf haaraa yaafi. Dhiifamni hin jiru. Dongoro akkanaa kanarratti adabamuu qabda. Ittiin deebi'u ulii. Ulii booddee akka irra siin dabarre ni beektan fakkaata. Ati dalagaa teeti deebi'e. Sammalee obboleettiin tee ta'uu fi dhayxe jirti. Sanii miti obboleettiin tee. Obboleettiin tee harka duulaa galtee jirti. Sartuun gonkumaa obboleetti teetii miti. Ka obboleetti tee halagaa si godhee halagaa fira si godhee si guddise duulaa ta'uu beeki. Tapha akkanaa sirratti taphataa jiraata si kaartaa taphadhu. Maal jechuu barbaaddeeti garuu irra? Ammallee siin galle na fakkaata. Gaafa sii galu jira dubbiin kun. Itti yaaddee fagoo irraa dhuftee natti himuun keetu maaliif barbaachise karan kaartaa kana hunda takka akka har'aa sii naa yaadu na garre. Kanaafuu waan obboleettiin tee nama gaarii taateef anis waan nama gaarii ta'eef isii jaaladhee jira. Isiin akka nama badaa harka galtu hin feene. Kanaafuu isiin amma duulaa harka galtee jirti nama badaa. Akkaan isa biraa obboleettii qabu ni beekaa duur. Ni beeka. Tapha kana namni taphataa jiru isa. Hojii taphachaa turtan jechuudha warra akkas jechuudha. Anaaf isa qofa beeka. Sababbii duulaan nama jaalattu si harkaa fuudhen. Anaafi duulaa waliin naquudhaaf gama fayyadufte. Tapha kanaaf yeroo hedduun taphachuu ture. Ilaa jaaniin tapha kanaaf na beekta. Jaalattee jibbitee obboleettiin tee harka duulaa galtee jirti. Kun maaliif teessif fakkaata karan kaartaa? Obboleettiin tee gaafa ati sammuun kee hin dalannisan mana guddifachaatis si dhiiftee dhiiraacha si gattee achi si biraa waan baateef kanuma sababiin wanni biraan jiru. Yeroo yaaddu obboleettiin obboleessa isii dhiira jaalattuuf jecha. Mana yataamaa keessa dhiistee deemtu ni jirti. Addunyaan tun akka nuuf si barbaannu hin taatu. Addunyaan tun waan nama hin goone hin qabdu. Amma si amanaa dhufeetiin jira agartee. Garuu tapha kana hunda booda eenyutu harka qaba? Duulaa mataa isaati namni kana hunda taphate. Duulaa jechuun nama badaadha. Duulaan nama obboleessa isaa duniyaa jecha halagaa godhee guddise. Duulaa nama taphaan se'in. Duulaan nama duniyaa jecha obboleessa isaa halagaa godhee waan barbaadu argachuu jecha. Akkana jechuun hojii duraanii daran cimsuu qabnu jechuudha. Anillee kanarra si gargaara. Hangaan rafuu akkasuma qaqqabadhuuti yeroo rafe akkasuma koti har'a wajji rafuu hin dandeenyu.
guyyaa biroo wajjin rafnaa. Akkuma siin jedhu miilli kee du'a teetiif sababa ni ta'a siin hin jenne. Afaan kee iccitii kiyya si baasisee miilli kee immoo oofaan mana kiyya si fide. Sin ajaa'ibu! Kanaafuu wanni dhaammattu jiraannan na beektaa miire. Maal jette? Akka ati gama koo dhuftu baay'ee du'aa'ee godhataa ture. Du'aayin tiyya waan qeebalamteef Rabbiif galata galfadhaa. Achi booda maaliif iccitii tiyya akka ati baaste? Jarjarees jeesurra si gaafadheetiin akkasuman na eegi. Maaliifin iccitii waggaa meeqaan dho'ise? Edee qofatti na jalaa baaste. Akkam taa'aa jirti sun? Maaliin taa'aa jira si fakkaata? Kana gochuu hin dandeessu yoomillee ta'a. Eenyu na dhorgame ammaa hunoo si bira hin jira. Duula dubbiin akka ati yaaddee miti. Wanni hundinuu angaraa hin qabaan siin jedhu. Ka eenyu?